Fayyeeraati. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo kaaba zoonii Baafii lixa Oromiyaa keessatti diina adabuu beeksise. Jajjabeen mataa tuutaa leenconni ija barbadaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kaleessa muddee 25 2025 Dinoorroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa jaarte gandaa haroo daadhii bakka addaa birbirsa nagaa jedhamutti waaree booda sa'a 8tti eegaluun hanga sa'a 9:20 tarkaanfii laalessaa waraana faashistii Biltsiginnaa irratti fudhachuun hedduu du'aa fi madoon adabee meeshaalee waraanaa irraa hiikuun Kaanis harkaan qabee injifannoo cululuqaa galmeessee jira. Gama meeshaatiin qawwee KM13 rasaasa bireenii 1,500 rasaasa kilaashii 1,000 gumbii hedduu hidhannoo waliin irraa hiikee galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisuun loltoota diinaa 3 ammoo fayyaa booji'uus ajajaan waraana bilisummaa Oromoo naannichaa ibsaniiru. Humnoota waraana Biltsiginnaarraas danuun ajjeefamuun hedduunis madoo dandammiin qabneen adabamuun walqabatee waraanni Biltsiginnaa aarii guddaa keessa galuun ishee barameera. Ittuma fufuun irree fi gaachanni saba bal'aa gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii baa Oromiyaa keessa socho'u godina Harargee lixaa aanaa Bookee Araddaa 8 gandaa Caabbii jedhamu keessatti guyyaa kaleessaa muddee 25 2025 waraana maafiyaa Biltsiginnaa kan maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoon bobbaate irratti tarkaanfii fudhateen loltoota PP hedduu du'aaf madoon adabuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Tarkaanfii fudhatame kanaan loltoota diinaarraa 12 battalatti ajjeesuun 20 ol ammoo madoo dandammiin qabneen adabee 2 fayyaatti harkaan kan qabe ta'uu fi kanneen lubbuun irraa hafte immoo osoo baqattuu allayyaatti namuun miidhaa jajjabaan irra ga'ee jiraachuus hooggansi waraana bilisummaa Oromoo bakkichaa ibseera. Hedduun loltoota kanaas kallattii garaagaraatti faca'anii waan babbadaniif hanga yeroo odeessi kun qindaa'etti guutummaan guutuutti deebi'anii kan hin galle ta'uun ibsameera. Gama meeshaatiin qawwee KM2 dugda diinaarraa hiikuun galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee jira. Jijjitoonni kaayyoo haqaa Hordoftoonni faana gootaa waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee waraanaa cufatti tarkaanfii laalessaa ergamtoota Biltsiginnaa irratti fudhatu jabeessee ittuma fufuun kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Arxumaa Fursee bakka addaa Dimbaat jedhamutti kaleessa muddee 25 2025 ganama bariirraa jalqabuun waraana faashistii PP irratti tarkaanfii fudhateen battalatti loltoota 2 ol irraa ajjeesuun 4 madoo cimaan adabee gara iddoo irraa baateetti kan Haraa jedhamutti of booda deebisee jira. Gootichi abdiin sabaa cunqurfamaa waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee waraanaa cufatti tarkaanfii laalessaa waraana faashistii Biltsiginnaa irratti fudhatu jabeessee ittuma fufuun godina Baa Wallaggaa aanaa Guutoo Giddaa gandaa Qixxeessaa keessatti guyyaa har'aa muddee 26 2025 ganama bariin loltoota Biltsiginnaa irratti tarkaanfii fudhachuun du'aaf madoon adabee injifannoo boonsaa galmeessee jira. Gama meeshaatiin qawwee KM4 irraa hiikuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Godina Baashaggar aanaa dugdaa keessatti kaadiroonnii fi waraanni humna Biltsiginnaa saamicha maqaa gibiraan raawwatan jabeessan gabaasa qindaa'eef Jaaleeraan Gameessaa. Godina Baashaggar aanaa dugdaa gandoota baadiyyaa jiran keessatti kaadiroonni fi waraanni Biltsiginnaa wal ta'uun hawaasa dirqamaa walgahii baasanii tooftaa saamichaa maqaa gibiraan raawwatan irratti jabeessu. Jiraattonni gandoota baadiyyaa kanneen arraata biyyoolessa Oromiyaaf ibsanii jiru. Murtee isaanii kanaanis namni tokko gibira lafaa qarshii 14,000 qarshii 60 kaffaluu akka qabuu fi namni qarshii jedhame kana hin kaffalle akka hidhamu akkasumas gatii dadhabbii yookaan kottee waraana keenya immoo qarshii 5,000 adabama jechuun hawaasa doorsisaa akka jiranis jiraattonni dubbatu. Ittuma dabaluun waraanni PP kunneen maatii qabsaa'otaa irratti xiyyeeffachuun maqaa ilma keetu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhuun mana hidhaatti guuraa kan jiran oggaa ta'u kanneen hidhaa jiranis hidhaa irraa baasuuf qarshii hedduu gaafachaa akka jiran ibsameera. Akkasumas hawaasa nagaa jireenya isaa malee tuttuqaa siyaasaa kamirraa bilisa ta'e maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabduu fi soorata kennituuf jedhuun jumlaan mana hidhaatti guuruun dararaa hamaa irratti jiran dabaluun ifoomsaniiru. Lixa Harargee aanaa Abiroo keessatti waraanni faashistii Biltsiginnaa qonnaan bultoota 2 bakka tokkotti ajjeesanii gatan. Jaalwabii biyyaa
waan qindeeffate qaba. Baha Oromiyaa godina Lixaa Harargee aanaa biroo Araddaa Weenee Qalloo Gandaalleetti jedhamu keessatti gaafa muddee 24/2025 qonnaan bulaa fi abbaa daa'imman 10 kan ta'e maanguddoo maqaan isaa obbo Mohaammed Hussein jedhamu gaaffii seeraa tokko malee rasaasa itti roobsuun ajjeesanii gatuu jiraattonni gandichaa raata biyyoolessa Oromiyaaf addeessanii jiru. Qonnaan bulaan hidhattoota murna bilisiginnaan ajjeefame kun wayita loltoota maafiyaa kanneeniin qabametti ooyiruu isaa keessaa midhaan galfachaa kan jiru yoo ta'u isaanis achitti itti dhaqanii osoo inni yakka maallaqa isa kaffalchiisuu hin qabaatin gubboon nuuf kaffalii akka qaamni keenya tokkollee waasin gaafannee siif goonettiin jedhanii turuu namoonni dhagaan ifoomsaniiru. Innis sababa maaliifan isiniif kaffala jedhee diduun maaloo deemaa jedhee wayita inni maqaa seeraatiin ofirraa ittisu faayishtoonni bilisiginnaa kunneen ergaa diddee egaa seera si barsiifna kottu jedhanii harka isaa lamaan dudduubatti cabsaniidhuun reebicha ulfaataa ergaa irratti raawwatanii booda rasaasan rukutanii ajjeesuu jiraattonni ijaan argan addeessaniiru. Kana malees jiraataa gandichaa akkasumas abbaa daa'imman 5 kan ta'e qonnaan bulaa maqaan isaa obbo Najjoo Adam jedhamus wayita inni reeffa obbo Mohaammed Hussein argee miira rifaatuun lafa ol kaasu isas rasaasa itti roobsanii ajjeesuun wal bira ciibsanii akka deeman jiraattonni gandichaa raata biyyoolessa Oromiyaaf addeessanii jiru. Akka jiraattonni bakkichaa addeessanitti namoonni loltoota maafiyaa bilisiginnaan ajjeefaman kunneen qonnaan bultoota daa'imman isaanii guddifachuuf hojii dhuunfaa isaanii qofa irratti xiyyeeffatanii carraaqan akkasumas maanguddoota umuriin isaanii hirmaannaa siyaasaa keessatti qooda fudhachuuf hin malle yommuu ta'an hidhattoonni bilisiginnaa maqaa olaantummaa seeraa kabachiisuutiin dantaa dhuunfaa isaanii guuttachuuf ifaajan kaffaltii alkallattii gaafatanii irraa dhabaniif jecha lubbuu namoota kanneenii galaafachuun ibsameera. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Yamaaloogii Walallii fi Awwaa Galaan keessatti hidhattoonni maafiyaa bilisiginnaa qonnaan bultoota dirqamaan leenjii milishaatti guuraa jiraachuun ibsame. Guutuu gabaasa kanaaf Caalkennaa Sabaa. Godina Qellem Wallaggaa aanaalee garaagaraa keessatti waraanni faashistiin murna bilisiginnaa qonnaan bultoota dirqamaan hojii idilee isaanii irraa ukkaamsuun gara leenjii milishummaatti ergaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Haaluma kanaan aanaa Yamaaloogii Walalitti jiraattota ganda Akuukuu bakka addaa Boonayaa kan ta'an qonnaan bultoota maqaan isaanii obbo Shunxaa Qannaa, obbo Dirribaa Qixxeessaa, Magarsaa Kabbadaa fi Milishaa Kabbadaa kanneen jedhaman gaafa muddee 25/2025 ganama toora sa'aatii 3 irratti hidhattoonni faashistiin bilisiginnaa maqaa farra riphee lolaa jechuun of waaman ooyiruu isaanii keessaa dirqisiisanii ukkaamsuun leenjiif gara waajjira poolisii aanaa Tajjootti erganii jiraachuu jiraattonni bakkichaa addeessaniiru. Oduu ukkaamsaa birootiin ammoo gaafuma muddee 25 godinichuma aanaa Hawwaa Galaan Araddaa Baddeeyyii ganda ifaa jiru bakka addaa masalaa kan ta'an namoota maqaan isaanii obbo Abdurrazaaq Ahmad Haajii, obbo Abdullatiif, obbo Muhammad Awwalii fi namoota maqaan isaanii adda hin baane danuu ukkaamsanii leenjii milishummaa fudhachuun biyya keessaniif loltu maqaa jedhuun gara waajjira bulchiinsa aanaa gabaa roobitti galchanii jiraachuu jiraattonni ifoomsaniiru. Kana malees kaffaltii gibiraa fi kanneen biroo tarreessuun guyyuu qe'ee hawaasaa keessa deddeebi'anii saamicha daangaa maleessa raawwachaa kan jiran yoo ta'u uummatni aanaalee kanneenii waqtii oomishaa kanatti danqaawwan adda addaa murni maafiyaa bilisiginnaa irratti geggeessaa jiruuf jecha midhaan isaanii alaa galfachuu dadhabuu dabaluun ibsaniiru. Godina Rooguduu Wallaggaa aanaa Rootti waraanni gara jabeeyyiin PP uummata nagaa irratti ammeessaa jiraachuun beekame. Falmataa Lammii dabalata qaba. Godina Rooguduu Wallaggaa aanaa Horroon gandalootii aannoo keessaa muddee 20/2025 waraanni faashistii PP namoota nagaa hidhuun waajjira poolisii aanaa Horrootti hiraarsaa jiraachuu jiraattonni gandichaa irraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni himanitti waraanni PP namoota maqaan isaanii Lataa Olumaa fi Namoomsaa Olumaa kanneen jedhaman obbolaa lamaan kan ta'an badii tokko malee sababa oromummaa isaaniif qofa yakkuun hidhanii hiraarsaa ulfaataa irraan jiraachuu itti dabaluun ifoomsanii jiru. Aanaa Horroo gandoota garaagaraa keessatti waraanni shiftummaan dagaagan kunneen irra deddeebiin uummata nagaa irratti sarbaminsa mirgoota namoomaa raawwachuun roorroo fi gidiraa ulfaatuuf saaxiluu irratti kan argaman hoggaa ta'u uummanni rakkoo keessatti kufee jirus qaama itti iyyatu dhabuun yaaddoo keessa akka jirus dubbata. Oduu biyya alaarraa arganneen ammoo Trump Ameerikaan kaaba dhiyaa Naayijeeriyaatti ISIL irratti haleellaa banuu dubbate. Dabalatasaaf jaal yaadannoo Oromiyaa.
Ameerikaan kaaba dhiyaa Naayijeeriyaa keessatti loltoota ISIS irratti haleellaa qilleensaa raawwachuu ishee pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ibsan. Halkan kana kallattiin ani akka ajajaa olaanaatti Ameerikaan kaaba dhiyaa Naayijeeriyaa keessatti shororkeessaa ISIS irratti haleellaa cimaa raawwanne jechuun Tiraamp kamisa galgala waltajjii isaanii Tiruus Sooshaal irratti barreeffama isaaniin dubbataniiru. Tiraamp loltoonni ISIS addatti kiristaanota sadarkaa waggoota dheeraaf jaarraa hedduudhaaf illee mul'anneen xiyyeeffatanii fi hammeenyaan ajjeesaniiru jedhan. Ani kanaan dura shororkeessitoota kanaan yoo qalamuu kiristaanotaa hin dhaabne gatii guddaa kaffaluun akka jiraatu akeekkachiiseen ture. Galgala kanas ni jiraa jedhan Tiraamp. Afrikaa keessatti hojiiwwan hojjetamuuf itti gaafatamummaa kan qabu ajajni Afrikaa waraana Ameerikaa Afriikoom maxxansa ta'aa irratti baaseen haleellaan qilleensaa kun gaaffii aanga'oota Naayijeeriyaatiin kan raawwatamee fi shororkeessitoota ISIS hedduu ajjeesuu isaa ibseera. Deeggarsaa fi tumsa mootummaa Naayijeeriyaaniin galateeffadha jechuun ministeerri ittisaa Ameerikaa Peeteegzeet miidiyaa hawaasaa irratti barreessuun akkasumas haleellaan biroon itti aanee akka dhufu akeekkachiisan osoo bal'inaan hin ibsine. Ibsa Afriikoom kenneen haleellaan qilleensaa kun naannoo bulchiinsa Sobootoo keessatti akka ta'e ibseera. Tarkaanfiin waraanaa Ameerikaa kun kan fudhatame erga Tiraamp Peentaagoon Naayijeeriyaa keessatti tarkaanfii waraanaa fudhatamuu danda'uuf karoorfachuu akka jalqabu ajajeen booda.